Naamtu kaawwama bakka tolee walitti araarama jette seetan dhufe. Amma jechuun araara laaftu mallaali kaate araara laaftu mallaali. Mee muciyyoon maal balleessitee siin dheengaddaas akkasumas dubbisuuf sitti deemtee atiitu firraa achi darbee. Inni banta. Daraartuu reena biraa jira. Maal balleessite amma waa balleessaa bakka balleessaa jirraa mee rabbi. Balleessaa osoo hin ta'in dhugawanni ati yaaddeefis kun yaada bareedaadha. Teheegiin otoo kaa wajji jiraatu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka isin jirtan nageenya haa jiraatu. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyya viidiyoo har'a Roozaan daraartuun gadhiifte argitanii jirta jechuudha. Viidiyoo guyyaa muraasota dura waraabamee gadhiifte walumaa galaan jechuudha. Yeroo dheeraa wallollee waan badii ofiitu fudhachuu akka isheen ditte namni hundi ni argee jira jechuudha. Amma immoo walumaa galaan ijoolleellee jarumana ergee jechuudha. Kulanii fi tootiillee akka araara dhuftu jaruma isimatti na ergee jechuudha. Ammoo isiillee waan jedhuun qaanfachiisuu waluma jedhee walumaa galaan macallise akkuma jarri waan dhufiin dhufteeti jechuudha. Guyyaa san dhugaa feenaan akkasitti miti akkaataan itti dhumatullee namni yoo walillee lole akkasi karaarra wal waamee akkuma taphaa kanatti bultii tan dhalaan namaan fittu saniif ammoo dhiifamallee goonee fi walumaa galaan jara hundaa achuma dhiisee deeme jechuudha. Akkaataan jarri itti haasa'an wattaanaaf hin taane jechuudha. Waan isiin balleessitellee waan dhiifama walumaa galaan bakka isaan jidduu keessa seenuun feene hadha ammoo kulanii fi tootittillee yeroo bilbiluu kulaniin inumaayyuu asin jirtu gara Finfinnee ol deebitee jecha dhaga'e tootiin ammoo asirti saniif ammoo tootii bilbileeti. Isiillee fidii kootu jedheen daraartullee jechuudha. Daraartuu ammoo maaliif fiddeef jechuun keessan oolamu yeroo duraa ammoo mallaqa illee waan tokko waan haqa isiillee waan bira hafee isiniin jedhee ture jechuudha. Saniif ammoo hojii xiqqoo wayiillee taatu xiqqoodha. Hojii xiqqoo wayiillee taatu banuu fi suuqallee taatu jedhee ture jechuudha. Saniif ammoo kunoo kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa har'a ammoo akkuma argitan jechuudha. Suuqawii banuudhaaf waliigaltee manaa mallatteessee waan ji'a sadii illee birrii dura kafaleefi jechuudha. Walumaa galaan waan feete taa'ee galtuu ammoo waan san walumaa galaan namni suuqa iddoo bareedaa yoo arge waa lama sadiitti dalagaa fakkeenyaa fi keessaa filatee jechuudha. Kanaaf ammoo waan feete waan itti dalaydu waan jechuun nan leemmiin waan xiqqoo wayiitu kaleessa wayi achi booda ammoo salaamu alaikum uummata akka waan walirraa hin qabneetitti walumaa galaanii waraqaa isiillee kan kaallee kennuufii deema jechuudha. Wanni hundi jaahiza akkasii kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Qophii keenya kan biraan wajjin turaan affeera kooti tootii ammoo meeshaan isiillee ammallee kakkuula roozaan fiddee dura askeetti asirra jechuudha ka daraartu. Isas ammoo asuma naaf fudhattee fuudhanii tootii wajjin deemaniidhaaf jechuudha. Dhugaa feenaan akka gaafa xiqqoo hojii kanas seentee hojiidhaan wal babbarattuutitti mana kiraallee ni kafalaa fi gurfaata akka nama biraan laaluufi jira jechuudha. Gurfaata akka nama biraan laaluufi jira. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akka jarri dhuftutti ammoo turtii gaarii. Bakka nagaan dhuftan jenne kaatooti. Bagana gaanne danqa. Aywa jiru malakaati. Bareeddu akkamitti? Kulanino. Nagee qabdi siinis. Ol deebitee jirti si. Akkamitti? Qorreetarree. Nagee qabdani. Yeekiti. Maal nagaumaaf ne amte moo? Nagaumaaf saame bad. Nagaumaaf saame deemaa guyyaa nurraaqee balattee waan deengadda dhufneef. Waan deengadda dhufteef nurraaqee baltee jirta. Waan deengadda dhufneef nurraaqee balteetta? San waan gaarii nu dhageessuuf moo? Rabbi kee iraa godhu wanni hundi wannuma gaarii beekta wanni namni gaariidha niyyate hundu. Inshaallah rabbi khayraa godhu jechuun waan qeebaleensaati waan wannaatii miti wanni saamee beekta dhugaa feenaan jechuun wannuma sanii walitti hidhamaadha. Garuu qeebaleensaa fi dhiifama dhiisuu irra hin jiru jechuun nan duyirallee osoo isinumatti hin dhufinu isiillee naa dhageettoonni madaraartullee fidii kootu isin jedheef meeshaa illee ka isiin asii qabdu jira sanillee asumaan fuutaniif jedhe shantaa wayii ka roozaan asii gurgurtee jira. Fuudhu akkam gizaatu? Okay, kara kilaasisitti? Jechuun fuutanii deemtanii kara kilaasisii jetta bakka deemtanii waan meeshaa dhalaate. Akkam? Jechuun kaasuma kutaa siif bantaame? Kutaa sii akkam kaa? Kutaa sii qabdi maa? Hai maaf ne amtere waan nagaa miti? Meeshaa jechuun kaasii maara meeshaalee mana isheen bira raa mana seelee kennuudhaafii fi amanaan biraallee ammallee ni jira waahid. Walumaa galaan an durallee hojii wayiillee taatu adaamaa kanatti banuuf jedhee yaadee hatta Hararitti moo gad deebitee yoo banattee namni kaa gargarillee bahu xiqqoo wayii haqa namaa nyaachuun hayti jidduu sin jirtu bahu wannoo jiru beeta haqa isii xiqqoo wayiillee taatu narratti akkanuma ni yaadde jechuun haqa isiitu narratti akkanuma ni yaadde
akasan ofirraa baasuudhaaf hadhoonni si waameef. Si galeemi itti wedhee waa hundaafuu rabbi nu qarqaaru Hamma nurraa qeebaltee miti kan dhufu. jechuun hojii wayii isii asitti taatee hariirri taatee hojii wayii haa banattuuf dura yaadee ture siin jedhaa bira. Saniif ammoo amma laalee yoo didii isii mokkoratte walumaa galaan asitti suuqa wayiillee kireessee fi asitti jechuudha. Warqaayyuu kun fiffixee waa hunda fiffixee sanillee isinii kennuudhaaf jedhe. Ammallee warqaa dura warqaa wanna wayiillee warqaa isiillee ka duran irraa yeroo baay'ee nam hedduu na gaafatee ka'ee beekta akkasitti miti akka itti kennanii namni yoo gargar ba'ellee kabajamaan gargar baay'ee ni godhee. Kunneen lachuu kun kan mana kiraa ji'a 3 kafalamee jira maqaa kiyyaan qabee kun ammoo warqaa isiiti. Kanaaf ammoo walumaa galaan akkanuma qabee hodhu isin harkaa wanni ta'a. Ammoo maal godhamee ta'a beeti ati akka obboleettii ta'e hangafaatitti illee qarqaarta. Waan isiin bantu fakkeenya namni gariin beektaa yoo waa banallee walumaa galaan hojii kanaafuu haaraa yoo taate isiin irra dhaabattee akka waan san qarqaartee jechuun haguma banuunsa yeroo duraa kanaa beeke hojii fakkeenya namni yoo karaa seene ofiiyyuu dalagaame kanaaf immoo hojii dhalaa waan tokko fakkeenya amma silaa yeroo tokko jimaallee osoo daddalaganii buna wajjin maal wajjin suuqaa sumaan jimaa itti buusanii jimaa gurguraa bishaanii fi peepsii binaamina gurguraa sirriitti faayidaa qaba. Sagalee yeroo zabuuni godhatee walumaa galaan waan akkasii hedduu bunas bakka tokkotti mana tokkotti fakkeenya waa 5-4 dalagdee madalaa yoo lallaadu. Isiin immoo waan akkasiillee yookaan dalaguu yoo beekuu baatte suuqallee taatu jedheetan. Hojii bantee fi. Ammoo ammaaf dukkaanuma kireessee jechuun dukkaana sanitti waan isin bantan isin ilaalee dhaqee. Eegummaa kan mana waliigaltee kiraa kaffaltii. Isii wajjin dhaqxee waan walumaa galaan barbaachisu tokkoon sii galeemi. Tokkoon laaltee naaf himta. Gaafa finne inshaallah akkaataa itti dalayduu irra qarqaartanii siif kuulanii irra baay'ina ni beeytiyyuu. Waan kana itti majajjabeessitee furmaata itti goota isin jedha kanumaaf isin waamillee. Taraartu? Isi. Ma jalliftare? Jechuun tooti wajjin mari'attee maal banuu feeta namni hojii to'annatu beekta hojii kana yeroo takka namni beekta banee in kasaaras kasaaruun dirqama amma hojiin akkuma jirutti isin walitti araaramuun deemtanis. Amma araara kennaa booda haasofna jedhe yeroo biraa haasofna yeroo nu ofoo hin jiraa mire. Ammaaf immoo isiin akkana hojii malee taa'ullee hin taatu ka dhimma dhuunfaatiif ka hojii garagaraa sii galeemi. Kanaaf immoo waan kana akka qarqaartee isiillee furmaata itti naa gootu barbaade dhiifamallee sittillee hojiillee si kenne. Rakkoon qabu ayyuma. Maamti rakkoon qabu. Akkam jettarree isin. Ani yeroo ni amtu kaawwamaa bakka tolee walitti araarama jette seetan dhufe. Amma jechuun araara laaftu mallaali kaati araara laaftu mallaali. Mee muciyyoon maal balleessitee isin deengaddaas akkasumas dubbisuuf sitti deemtee atiitu firraa achi darbee. Inni banta. Daraar turee na biraa jira. Maal balleessite amma waa balleessa bakka balleessaa jirra mee rabbi jedhee. Balleessaa osoo hin ta'in dhuga wanni ati yaaddeefis kun yaada bareedaadha. Teheegiin otoo kaa hojii jiraattanii jechumaan isinis hojii ganama kaati karoo hojii deemtee galgala mana sitti galtee bareeda ture. Jechi carraadha bareeda wanni kun amma fakkeenya gizee san wal jedhama yeroo isiin haadha manaa kiyya turte san walillee lullu maalillee ture amma kata biraa qaadhimadhee mira. Yeroo isaan tole hin jenne maal rakkoo qaba inni hayyamnaan haa galtu isaa walii galaa rakkoo hin qabu jettee bara. Akkuma fayyaa hin qabne yeroo san xiqqoo fayyaa hin qabdu rakkoon fayyaa hin qabne godhattee isiin. Atiitu fayyaa hin qabne malee isiin fayyaa qabdi. Anamma fayyaallee qabaachuu baadhu. Jechiinsi yeroo hin jiru dila kana intalti dhalaata akka ishee rakkoon qabu tolee isiin jettee akkami deeggaree. Amma kamtu caala siin jedhee bara amma isiin rakkachuu karaarra rakka amma bar wannan siin jedhee. Kun bareeda bari yaadni ati fiddeellee. Kanaaf ammoo kakiinna booda itti ilaaltu ammaaf ammoo tanuma meenarraa baasan maqaa osoo amma isiin akkanatti itti wanni taatee itti najjaatee siigalee waan kana wanni taatee maqaa naggootan siigalee manumattuu. Yeroo tokko yoo fakkeenyaaf karaa nagaatii bulgeessanii illee bas waan tokko walii wanni godhanii isiin sanirraa najjaatanii gammada. Siigalee amma immoo yeroo akka osoo qotisaa fakkeenyaaf waan sanittuu najja'uu baattee kasaartee ammas xiqqoo yookaan nama taariin namaallee hedduullee dhagahuun barbaada nama hedduutu nagaafatee waan kana obboleeyyantii jechuma cufaadheen siigalee amma isin dhuguma isiillee natta waan ofii balleessitellee hima beeytii waan feetellee balleessitu amma. Namni beekta balleessa caalallee dhiifama horii godhuu waan jiru. Eegaleemi.
Amma dhiifama godhee fi ennaa walumaa gala waamee waan kanaa isin walumaa galaan si galee manuma kiyya seensisuun kun amma dhiifama gochuufi amma takka garaa isin qabu si galee man si galee waan takka akka waan takka dhiifama godhee fi ennaan isin waamee walumaa gala waan kanaaf maata godhechuuf jedhe. Kanaaf immoo inshaallah rabbi khayrii haa godhu kanamaaf isin waamee dhiifamallee naaf godhi kaadillee. Rakkoon qabaan ammaa eega jetteefu ammaaf kanuma laallaa kun suutatti ilaalla jetteefu Inshaallah rakkoon khayrii qabu guyyaan. waan wooma rabbi jeettaati. Daree daraartuuti. لا تعتل ما أرارم بربنا أرارم ما يتبر بعد السلام Dhiifamallee narraa taakaa isin geegessa. Ayyee waa balbala si baaseeti. Yalla ayyee. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkuma argitan jechuudha. Dhugaa feenaan yeroo as bahee wannuma jedhutu harkaa badee jechuudhaan maayyuu. Rabbi khayrii haa godhu wanni duraa immoo waa baay'eedha. Dhugaa akkuma jedhee osoo ishiin wayiin najjaatee walumaa galaa wannuma xiqqoo takka namni garii dubartiin gariin shaaxira lafumarraa kaatee zeeroorraa kaatee fa'aa hojiidhaan kutti walumaa galaa akkaataa itti hojjetan akkaataa itti nagdima kana eegala yoo baru wanni ta'an jechuudha. Kanaaf immoo osoo isin sanittuu najjaate baay'ee takka natti tola maqaan namaa caalallee ani isimaan rakkachuu baannaan walumaa galan isimaayyuu gahee bashannantee jiraanna rakkoon qabu kakiyyaa dhugaa isirraa barbaadu waan isirraa argadhu natti haafu walumaa galaan jechuudha waan feetillee dogongortuu isiini dhugaan isirraa argadhu natti haafu. Kanaaf immoo dhiisee fi jira jechuudha dhiisee fi jennaan walumaa galaan waan kana inshaallah akka suuqa taate waan isin barbaaddan malaal wanni tootiidhaan. Kootu qarqaarii jedhanii walumaa gala namni waa hedduu dalagaa jimaa fakkeenyaaf amma dhalaan gargariin hin jirti jimaallee asitti dalagaa bunas asumaan suuqa kanatti peepsii fi bishaanis bakkuma takka jechuun suuquma tokkotti fakkeenyaaf kama qama usantu bunallee dhugaa peepsiis irraa xalabataa walumaa gala waan tokko nigdiidha wanni kun halaalaa waan haraamiitii miti dhalaadhaaf mas hojii laaftuudha isin galee hojii lama manuma ta'etti dalayduu. Waan akkasii sunniin bareedadhee yaada walumaa galaan keessaa wadaama keessa jechuudha yookaan irra deebitee dalagachuun lafa ofaa qotachuudha yaani waan abbaan filate yoo itti yaaddee walumaa galaan waan kana jarrabdee bi'iznillaa hin najjaatii kanaaf ammoo isiin najjaan isiitu walumaa galaan natti tolaachuudha. Anillee ammoo haqa isiittu natti hafee jedhee waan seenu wayiin qabachuu yeroo sanii kanaaf ammoo rabbi khayrii haa godhu nama hundaafuu khayrii bakka rabbi nu haa buusu innanullee maal jennarree. Akkasi dhiifama maa godhuuf didde Mustafaan silaa nama akkasiitii miti nama ilmaa isiin gizee takka tokko gortee gizee tokko maal taate ka jedhan kana nama waan biraati. Namni illee warri keedallee akka waa hedduunaan jedhan jechuudha waan kana akkasitti jechuun isiillee waamanii waa jedhanii ni turanii walumaa galaanii Soofiyaan hin beektanii Soofiyaan kenna wajjin baadiyyaa deemtee turte. Akkasii ofirraa baase akkuma maraanuu yoo waliin jiraachuu dadhabe karaa nagaatiin geegessi. Karaa nagaa saniin geegessuu kiyya bi'iznillaa. Walumaa galaan waan hunda akka suuquma sanitti illee dhaqee waan tokko waan rakkinni isii walumaa galaa waan isii qarqaaramu nu qarqaaraa yaada bi'iznillaa. Almuhim kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Kanaaf isin dheeresse kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.